ما شاء الله زولنا الرمال قابت الفتور نجتم فتا عدنا مشاني أكسو ميشا عدنا مافوري قابي نمساده قابت دسني الفجر كان يقف صونتاني فتا مشهور عليه كان ملاما أكو سنرجع كانوا فنكون كمشهورات ميشا نادال لك أكن أسكوت يكون كنا مشانيت ميك أدا كنا لا قدام كوني قدا حالام بريدو في صدق تجري هن أجاو مالف قراسة ميزرا وانتف كأن رادل لا جمل إللان ما شاء الله حجاب قبل مشهور عليه تونك أبستي يوكان هنا جابت نجتشورا kan jalqaba ka mushurraa biraati inni kun ka mushurraa biraati jechuudha hunduu ka garagara jechuudha ka jalalachitu hijaaba qaba inni kan obbolitti tiyafna hojjechisnaan jette akkam akka bareedu inni kun kan daa'imaati jechuudha argitanii kan daa'imaati fi kan obboleetti jechuudha akkasuma meeshaan aadaa kinoo akkana fakkaata gaabiiwwan illee ilaalami gaabii jechuudha kan namoota birooti gaabiiwwan illee akkam akka bareedu fi akkam akka namatti tolu ilaalaa sinin jedha viidiyoo kee kana hanga xumuraatti akkuma baratame laayik gochuun warroonni maatii naaf hin taane subscribe gochuun maatii naaf ta'a warroonni maatii kiyya taatan hiriyoota keessaniif share godhaati irraa qoodama isinin jenna assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh ashamarka fuune jaalatamtoota fi kabajamtoota uummata Oromoo zirra jirtu bakka jirtanitti nagaaf kabajaan kenna simbira jiraatu har'a viidiyoo hedduu bareedaa ta'ee fi akkasuma mi'aayaa ta'e hedduu namatti tolu jecha hedduu namatti tola jechuudha meeshaan kun akkuma isin hime uffata aadaa nama shaniitii fi akkasuma meeshaa aadaa afur jechuudha kan nama afuriiti akkuma isinitti himu kana uffanni kun hedduu bareeda meelaa kabbaa adiidha kan mushurraati jechuudha maali veelloon hin jiru namoonni tokko tokko jechuu danda'anii nama hijaaba godhatuuf jechuudha akka tasaa ta'ee yoo veelloon organ ta'ee uffata kanaan bahaa jettee akka isin argitan kanatti hojjanneef jira jechuudha maashaallah hin bareedu meelaa ofii keessaniif laalaa murteessaa isinin jedha akkam akkanatti tole akka tasaa ta'ee viidiyoo galgala waraabe sababa saniif jecha hoomata akka as oofee achi oofee bareedu dide lafatti hedduu bareeda wallahi namni hedduu jaalate garuu viidiyoo keessatti ammoo bareeduu hin dandeenye sa'aatiin nan viidiyoo waraabe sa'aatii 12 akka isin argitan kanatti meeshaa aadaa akka isin argitanii kana wajjin haala kanaan qabannee dhiyaannee jirra maashaallah meelaa isinin jedha hedduu namatti tola meeshaa hedduu qulqullina qabuu fi haalaan namatti toludha jechuudha akkuma isin argitan kana qodaan hunduka irraa hojjetame elellaanidha elellaan irraa dalagame sanarraan ammoo qoraafamee jira qodaa baay'ee bareeduu fi akkasuma orjinaalii ta'ee martoo leetira qaba leetiriin isaa wal qixaa miti hunduu leetiriin isaa garagara jechuudha keessa saabari leetira 6tu jira ciicoo leetira 5 jira akkuma isin argitan kana jechuudha hordoftoota kiyya hundee isaatu gatii tokko tokkoon isinitti hima isinillee hanga xumuraatti viidiyoo kiyya subscribe like share gocha na hojii turaa isinin jedha akkuma isin argitan kana illaan irraa lellaaniini laalaa irraa dalagame sininjaa hordoftoota kiyya kan inni irraa dalagame laalaadha akkuma isin argitan kana baay'ee bareedde jechuudha akkaataa isin barbaadanii fi istaayilii isin barbaadaniitiin isin dalagna kinooti maashaallah laalaa irraa dalagame baay'ee bareeda hedduu namatti tola maashaallah laalaa meeshaan kuni meeshaan nama hedduuti jechuudha ka wal bira bahee hedduu namatti tola laalaa isinillee ufuma keessanii laalaa ragaa baasinin jira itaansee qoriidha qoriin kun mee akkam akka bareedu laalaa maashaallah calleen isaa bareedinne sinaa isinin jedhu calleen isaa irra gaddarba malee irratti ol rarra'u mukni mul'atu muka isaallee laalaa jalaa kaasan gubbaa laalaa mukni isaa kan maashinaan dalagamu haalaan bareeda maashaallah kwaalitiidha akkasuma qorii yoo guddaallee barbaadan guddaa xiqqaallee barbaadan xiqqaa akkaataa calleetti dhahame ofii keessanii laalaa murteessa calleen inni irraa dhahameellee kinooti arsiidha garuu akkam bareeda wal qixxaayee jechuudha mukni tokkochi hin mul'atu garaa isaa keessallee kinoo laalaa haalan namatti tolti haalaan bareedudha kana osinin jedhu nu suuqarraa hin binnu ajajaan hojjechisna jechuudha ajajaan dalagama akka isin argitan kanatti sabaree xiqqeeshuudha tun meeshaa aadaa wajjin dalagamtu isin maanillee laalaa irraa dalagamte haalaan bareeddi maashaallah meelaa isinin jedha garaa isaa keessallee wajjumaan haalaallu garaan isaa keessallee kinooti osoo raasaa bitan ta'e ajaan ofin nama hin kaleessu inni kun garuu akkasii miti maashaallah isinin jedha hordoftoota kiyya namoonni hojjechifachuu barbaadanillee namoonni hojjechuu barbaadanillee koottaa isinin jedha gara meeshaatti yoo deebine inni kunillee killa jechuudha akkuma isin argitan kana maashaallah killi hunduu akkuma isin argitan kana jirti kunni sabareedha killa haalaallu wajjumaani killillee dubartiin yeroo deette itti nyaachuu ni dandeetti xiqqoo waan ta'eef maashaallah baay'ee bareedduudha nam tokkoof baqiidha jechuudha nam tokkoof ni gahaa jechuudha walumaa galatti inni tun ammoo buqqeedha walumaa galatti meeshaa isinitti himu akkuma isin argitan kana gara isa kana jechuudha in obboleetti ofiitiif dalagsitee jirti maashaallah haalaan bareeda meeshaan uffata nama hedduuti isinitti mul'isa isin wajjin turaa isinin jedha inni kun hijaaba jechuudha yookiin niqaaba yookaan
mushurraa nama lamatu qophii sargii qaamna jedhanii ajajatanii lachuu niqaaba wajjin ajajate lachuu adiidha jechuudha maaliif uffanni mushurraa yoo adii ta'e namatti tola haalaan bareeda osoo hajjabadhe mee maalidha koomentii irra barreessa namoonni hajjabadhu jettanii fi hin hajjabatin jette hijaabni garuu akka shari'aatti dirqama ni beekna nu hundi keenyayyuu dubartii islaamaa irratti haa ta'u malee garuu keessattuu akkaataa hojii keenya wajjin wal xiqqoo hin ulfaata sababa hojii keenyaatiin keessattuu iyyuu jechuudha inshaallah nama hajjabatullee rabbina haa taasisu jechuu barbaadeeti asitti akkuma isin argitan kana kun ka godhadhe kaabbaa nam tokkooti yookiin kan mushurraa tokkooti kan amma harka isin mul'asaarullee kan nam tokkooti kan mushurraa kan nama lama baasedhe calleen isaa akkam akka bareedu laala lachuu akkanumatti dalagame haalaan bareeda maashaallah hedduu namatti tola baay'ee jaaladhee jira isinillee hoo jaalattan keessana dubbisaa isinin jedha hedduu namatti tola mee laalaa isinimmaan keessanuu laalaa murteessaa inni sun kan mushurraati inni kun obboleetitti isinin jedha hordoftoota kiyya amma fuudhee galuudhaaniif akkanatti daradaree jira jechuudha mee harka irratti illee ilaala akkam akka namatti tolu hedduu namatti tola hedduu bareeda baay'ee jaaladhee jira isinillee as keessa ka jaalatta yoo jiraate keessan dubbisaa isinin jedha kaabban akkaataa isin barbaadanii fi diizaayinii isin barbaadanii dalagama akkasuma calleen obboleettii tun argitanii morma guutuu akka dhoofsutti jechuudha ka dalagame maashaallaadha haalaan jaaladhee jira isin kanniin keessa kamiin akka jaalattan koomentii irratti na barreessaa isinin jedha hordoftoota kiyya akkuma isin argitan kana hunda isaatu gatii isaa xumurarra waan ta'e isin himuuf jecha akkasuma obsaan eegadha isinin jedha harki isaallee waa hundi isaallee akkatti dalagame laalame akkasuma bal'inni isaallee ajaa'iba ofirratti lakka'ee dalagiin an jedhanii akkasuma ofirratti lakka'ee dalageef jechuudha hunduma isaatu akkuma isin argitan kana uffanni kan daa'imaati jechuudha kuni as biratti dogongorri maaltu uumame yoo jettanii ka waggaa 3 naan jette ka waggaa 9 hodhe wallahi kanayyuu galgala na himte jechuudha yeroo hisaaba dalagnu baay'ee rifadhe kan uffata nama hedduuti uffanni aadaa kan nama hedduutti hodhisiifame akkasuma ani ammoo kan waggaa 3 jennaan ka 9 dalage akkuma isin argitan kana meeshaa aadaa bakka tokkotti haala kanaan akkana dalagnee jirra jechuudha qodaawwan illee kinuti akka isin argitan kana haala kanaan bareechifnee qopheessinee jirra jechuudha hordoftoota kiyya namoonni jaalatanii namoonni barbaadanii keessan dubbisaa isinin jedha namoonni barbaadanii amma gara gatii himuutti isin geessa jechuudha hanga xumuraatti dhaggeeffadha warroonni gatii jettanii jalqaba irratti kaabbaa adiidha kaabbaan adiin birrii 12,200 jechuudha hijaabni isaatiin alatti hijaabni birrii 700 ittaansee meeshaa aadaati meeshaan aadaa 7 jechuudha 7 isinin jedhu guutuu jechaadha meeshaan aadaa guutuun birrii 14,000 jechuudha ittaansee ammallee ciicoodha ciicoo litira 6 birrii 7,000 ciicoo litira 4 fi 5 6,000 fi 500 gaabii arsii 5,000 gaabii arsii jechuudha birrii 5,000 akkasuma qamisii mucatti kan guddaa san jechuudha calleen isaa mormarra gadi gahisan inni suni birrii 7,500 jechuudha meeshaan keenya akkana fakkaata as biratti ka isiniif hin himne yoo jiraate keessaan nagaafadha yookaan koomentii irratti barreessaa isinin jedha ciicoon keenya akkana fakkaata viidiyoo kanarraa wanti isin hin hubanne yoo jiraate yoo koomentii irratti nagaafattanii isiniif deebisaa yookaan isin hubachiisa jechuudha warroonni meeshaa aadaa jechuu barbaadan meeshaan aadaa guutuun 14,000 isinin jedhe jira akkasuma gaabii illee akkasuma kaabbaa garagaraa barbaadan na dubbisaa nagahatti